wabarakatuh. Akkam jirtu bayyaa keessanii hordoftoota shanan gibeetu arragaa aappii ajaa'ibaa tokko isin qabadhe. Aappiin kuni aappii firii intarneeta dalaguudha. Maal irratti jechuun keessanii oolu zeenii fi moobaayilii irratti dalaga. Ka duraanii irra daran kun humna jabaa qaba. Egaa aappii kana gara aappii utuu isin dabarsiniin dura yuutuubii kiyya sabiskiraayib naa godhaa. Mallattoo diimtuu kana tokko sabiskiraayib godhaati. Mallattoo bilbila ka cinaa dhumarra argamtu kana ol naa godhaati. Laayikii naaf godhaa. Egaa gara aappii isin dabarsuudhaaf aappii kana pilaastorii keessa argattu. Gubbaa irratti dhuftanii qubee guddaadhaa fi cimaa guddaa barreessanii bal'aa xiqqoo buttanii tuuneel jettu. Tuuneel VPN akkas barreessitu booda sirriitti gootu. San booda kun asirratti naa dhufeeti jira. Aappii isa kana ana waan egaa install godhee jiruu fi open naan jira. Isin install gootanii open hoggoo isiniin jedhee irra buufatu. Waan itti fayyadamaa jiruu fi jalqabuma irratti fayyadamaa jira. Egaa keessan akka isin update gootanii yoo ta'e malee isiniin baasu. Hogguu bantanii jettanii mallattoo update jettu kana tuqaatii. Mallattoo update jettu kana tuqaatii. Update godhaa. Hogguu update gootanii jettanii sarara zeenii fi moobaayilii itti dalagu hunda isinii baasa. Egaa kan koo waan update ta'ee jiruu fi hunda naa baaseeti jira. Jalqaba irratti ka jalqaba gubbaarra jiru kana lookshiina kana auto select serverii kana gubbaadhuma reendemee kan irratti dhiiftu. Ka lammataa shabakaan itti dalagu irra buufachuudhaa fi ST kan inni tuqtu. Egaa baay'eetu jira. Moobaayiliin illee jira. Akkuma agartanu kaasaa moobaayil firii tokkoffaa irratti lammaffaa sadaffaa hanga sadaffaatti jira. Keessaa isin kan isin hojjetu irratti kaa'achuu dandeessu. Zeeniin kana keessaa tokkittii qofa irratti dalaga. Zeeniin kaleessa kan irratti dalagaa ture. Har'a ammoo kan irratti dalagaa jira. Kaleessa kaasaa zeen firii firisteet kan jiru irratti dalagaa ture. Har'a ammoo kaasaa firii zeen limited kan jiru irratti dalagaa jira. Fakkii onnee kan qabdu kanarra jechuudha. Kanarra ni godhattu. Amma kan koo waan hunda guuteetiin jira. Staartii gochuu qofaa ture hafa. Staartiin tuqa connect ta'ee jechuudha. Amma gara dageera. Taayimiin isaa sa'aatii 23 fi daqiiqaa 47. Egaa sa'aatii kun akka isin jalaa dhume hin dhaabannee fi hogguu sa'aatiin kun isin jalaa dhumu waa xiqqoo hafee isin aadi taayim bakka jedhu kana ni tuqtu. Aadi taayimii kana viidiyoo beeksisa daqiiqaa yookiin sekoondii 30 sekoondii 20 10 illee isin fiduu mala dhaggeeffatanii sa'aatii kana itti dabalachuu dandeessu. Egaa aappiin kun akka ajaa'ibaatti dalagaa. Aappiin kun dalaguu isin agarsiisuudhaa fi amma yuutuubii kiyya seenaa. Fakkeenyaaf yuutuubii kun argitaniimi akka ajaa'ibaatti dalaga. Hundi tokko laayivii hunda tiiktookii warra fayyadamtanullee warra feesbuukaa fayyadamtanullee akka ajaa'ibaatti fayyadamuu dandeessu. Galatooma ulfaadhaa.